السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجيتني في على جرتني قدام ماتي واتين عن جا هدين سنا بتيتين جرا وان بديف قال لكن حالي يلو وان نم تكلين كابو تكلم من جنة هدو تكرتي لكن جا أنا متي مثلا كمل ربي تكون كمل ينجرو خناف جا إلمنا ما الدنيا هرتي وان نمود تكلين جرو جو خناتون نتأبب سيجي يكون نجا إن شاء الله تعالى ها جيبون دندا أما مالف دندي بجيلن اللي سرتي أوي أبا هجوز كمي نقدسو ياجا مالف نمني في يول رجلاتي وي ولي قد دندا يول رجلات نمو واولي قد دندو خنافو هندي خيشنو ها تكاف قدام ماتي واجب دنجني شن مرتيني سلا أو هجوز كغرتي سلا نبرد أبتن جيتي يادا haala yeroogaa akka keessa fiira bumatti himatan malee namatti himatanii akka keessa fayyaa hijaaban qabu takka lama jeetiin immoo lubbuun namaa fedhii guddoo hedduu akka qabdu namni hin beekne isin jiru jechuudha. Amma immoo hin deebi'e jechuun hawwii qaba gaa haala kanaatiin naana dhabsiise haala kanaatiin badee addunyaa kanarraa'ee egaa namni addunyaa hin jirre akka nama du'eetti hijaabamaa nin deebi'a hawwii takka guddoo takka hin qabne hangam takka kara bira dhaabbattan hawwii sinnaa gootan jajjabee sinnaa kana san guddaadha jechuudha. Gaabiyyee man keessa roobni gaa akka malee hammaatiin roobni hundachi jira garagalchee beekee gakkutee nama gabboo kutee jira maaliif bara haadha kunis alhamdulillah rabbil alamin rabbi galataa qabu akka sigaatii qabu guddaan maatii waatiin akka mana qabdanii fayyaa ilmaa oromoo haa addunyaa mararra jirtan. Tanaa sana utuun jennetti egaa obboleeyyan kiyya islaamaa wajjin tattaa'u jira isaanis maruun feenee kanaafis namni dhugaa dimokiraasiidhaaf irraa haasa'uu danda'a waan ta'eef warra wajji dadanyuudha. Maaliif fiidiyoo if qofatti qabee yoo eeggattan waan ifittas qabeef gartee ilma namaa kun gartee haa ol bu'uun feena jira. Kanaafuu akkam naganaa qabdanii hedduu takkaan ture gartee hangam takka na yaaddannee komantiin hangam takka jalatti na raattan jedhetii yaada hedduu takkaan ture jedhetii yaada anis haala yeroo dirqiidhaan addunyaa kana dirqiin isaanii malee dirqiin nama ta'a jennee yaadudha malee beekna nama hin jiran nuti kamitti hojjettee nama gartee addunyaa kana duubarra jiru jechuudha. Kanaaf insha Allahu ta'ala dhufne jennee yaannaa xiqqaa guddaan maal jettamee maal nu jettanii komantii maal nu jettan jajjabine maal nu hanatan itiniif dhiibna. Oguu namni kun beek yaada fi haasa'u yaada xiyyaan haasa'u jira malee yaadni keessan ganamuu yaadni adda adda qaba ilma namaa kun martinii gaa dhufne alhamdulillahi rabbil alamin gartee gaa uumaa jettu insha Allah jireenya addunyaa takka olii takka gadi kanaafuu insha Allah uumaa jettu akkana jira gaa insha Allah kanaan jaa gartee yoom gartee ilmi namaa gaa namni qilleensa zaa'u ni balleessan soochaa yoo balleessines faadhii faman gootanii kanuma gaa hedduu gartee haasa'u guddachuun bu'aan qabu. Addunyaan tun dura hedduu fi akka haalaan dura ceetee jirti garuu ni dhaqqabna jenneetuma gartee haayi tuuleessa jiraan jennee yaada malee addunyaadhaan waliin simnu jechuudha. Kana akkasii gaa hedduu takka isin jaalladha hedduu takkaan isiniin boona haalaan akkasiin isin jaan obboleessa keessan Khalid yookiin hundeen seenaa akkasii obboleeyyan fi islaama martii xiqqaa fi guddaan isin jaalladha. Hedduu takkaan isin fedha jechuudha. Kanaafuu maaliif wal bira dhaabbachuun hedduu takka bareedaadha. Silaa waan biraan naan gootan subscribe like share qofa naa gootanii kanaafuu gartee na guddisuu keessan sirraa fedha xiqqaa guddaan na bira akka dhaabbattan kanaan sirraa fedha insha Allahu ta'ala anis yoo na gartee haa guddatee nama fiitiif ta'a gartee mataa isaa birallee oqtee nama fiitiif ta'a kanaan gana gartuu irraan bochuu hin qabnu hin dagatinaa jechuu kiyya. Istiin godhina kanaafillee kanaan isin jaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.